Bolonni dhufaa jiran biyya Saawud Arabiyaa jechuudha. Amma isinii danda'ame eejensii dhaabataadhaan boota. Amma isinii danda'ame daldala ittiin dhuftan beeka. Amma isinii danda'ame maatiin keessan eejensii keessan iddoo teessoo eejensii keessanii daldala isin ittiin dhuftan haa beeka. Rakkinni biyyaan soo isin qonname akkamitti rakkina keenya furachuu dandeenya kan jedhullee akkamitti saanii akka dhiqan akkamitti uffata akka tokkosan akkamitti akka siree hafan namni siree akka mana isaatti hafata akka baratanitti otoo hin taane akka mana isaatti barsiisuun gaariidha gaarii miti jechuu kiyyaa miti garuuyyuu caalmatti yoo rakkinni isaan mudate akkamitti falmachuu akka danda'an eenyutti falmachuu akka danda'an biyyaan soo barsiisanii otoo hubachiisanii otoo karaa qabsiisanii maal ta'a. Tolee nagaanii faraarri waaqayyoo haalaaf mana bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu kabajamoo jaalataan hordoftoota koo hunduma keessaniif nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraata haalaaf mana bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Obboloonni share like subscribe gochaa jirtan jajjabeessaa jirtan guddaa galatooma eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Obboloota koo galanni waaqayyo dhafaa ta'u waaqayyoon bara keessan haa eebbisu. Guyyaa irraa kana obboloota koo biyya Arabaa dhufaa jiranii fi akkasuma biyya Arabaa keessa kan jirtaniif ergaa kanaan isiniin biraan ga'uu barbaadu. Baay'een keenya wallaallee otoo hin taane itti yaadudha. Abu keenya waan guddaa yeroo nuti dogongorru jira keessattuu obboloonni amma gara biyyoota Arabaa keessaa sirriitti kan dhufamaa jiru biyya Saawud Arabiyaadha jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti argitan immoo yeroo amma kana Saawud Arabiyaa keessatti obboloonni baafamanii yeroo isaan gataman balballi yerootti cufamee mindaa isaanii dhowwatamee nyaata dhowwatanii biirootti ogeessaan biiroon isaan reebee manuma sanitti yeroo isaan deebisu wantoota baay'ee argina wantoota baay'ee dhageenya jechuudha. Ana gama kootiin obboloonni dhimmoota akkana dhufanii naan mariisisan nu gargaarii jedhan na bira qaqqabeera. Garuu baay'ee jechuudha waan hunduma dura waan isinitti himuu barbaadu jira yoo ta'e obboloonni biyya Arabaa kamiyyuu yeroo deemtan tokkoffaa eejensii keessaa adda baafadha. Eejensii isinirraan dhuftan amma namaadha amma mamansiisadha. Eejensiin tokko baay'ee cufamuu danda'a hojjechuu danda'a. Eejensiin dhuunfaadhaan socho'u jira eejensiin mootummaadhaan socho'u jira. Keessattuu eejensii namoota dhuunfatiin socho'u cufamuu danda'a. Yeroo cufamutti immoo gargaarsa argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Gargaarsa argachuu dhiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani eejensiin nama irraan dhufe amma hojjechaa hin jiru jechuudha yeroon Saawud Arabiyaa dhufu. Kanaaf keessattuu eejensii seera qabeessa karaa mootummaa fa'aatu ta'e baay'ee namatti tola jechuudha. Irratti immoo sirriitti maatiin keenya eejensii nuti irraan dhufne lakkoofsa bilbila isaanii iddoo teessoo isaanii maatiin keenya beekuu danda'u qabu. Obboleessa keenya abbaa keenya haadha keenya obboleettii keenya abbaa ta'aa ta'u nama keenya keessa eejensii ittiin dhufnu sana namni beekuu danda'u qaba. Obboloonni Saawud Arabiyaa keessatti wal gargaaruudhaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Eejensiin Saawud Arabiyaa keessa jiru otoo si gargaaruu danda'anu otoo si oolchuu danda'anu otoo siif ooluu danda'anu otoo imimmaan kee haquu danda'anu oduu waan tokko siif gochuu danda'anu waa tokko siif gochuudhaaf garuu eeyyamamaa miti. Obboloota keenya yeroo isaan reebaman yeroo isaan gatii dadhabbii isaanii dhaban yeroo isaan baafamanii gataman yeroo balballi itti cufamu yeroo baay'een eejensii bilbilee dubbiseera guyyaa tokko garuu gargaarsa irraan argan isa obboloota keenya eejensiin keenya nu gargaareera eejensiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiru nu gargaareera kana nu godheera jedhu nagarree dhugaa dubbachuuf kan bu'an kan yeroo hundumaa biyaansi tokko namoonni eejensii isaanii biyya keessa maatiin isaanii beekan iddoo isaanii eenyummaa isaanii kan beekan nama itti jabaatee ijoollee ofii harkaa baafateen alatti obboloonni tokko eejensii irraan dhufan hin beekanii iddoo teessuma isaanii hin beekanii lakkoofsa bilbila isaanii hin qabanii bakka tikkeettiin hin dhufaa fi tikkeetti isaanii fudhatanii dhufuu bicha akkamitti yoo rakkoon nurra ga'e maal goona qaama kamitti manna kan jedhu informationii tokko maatiin keenya sun gaafatan nuti siin gaafannu odeeffannoo tokko hin qabnu bakka tikkeettii keenya fudhannee dhufuu bicha asitti yoo gaafa dhufu baay'ee rakkanna jechuudha. Kanaaf kabajamoo jaalatamoo obboloonni amma keessatti haaraa dhuftan Saawud Arabiyaa keessa kan jirtan biyyoota kamirrayyuu kan jirtan jechuudha. Eejensii keessan adda baafadha lakkoofsa eejensii keessanii adda baafadha. Obboloonni dhufaa jiranis iddoo teessoo eejensii isaanii lakkoofsa eejensii isaanii daldala ittiin dhufan eenyummaa isaa maatiin isaanii beekuu danda'u qaba. Iddoo teessuma isaanii iddoo argama isaanii maatiin isaanii beekuu danda'u qaba. Yeroo kanatti namoonni maatii cimoo qaban biyya keessa jechuudha Itoophiyaa keessa gara eejensii deemanii kan daldala erge sanaa deemanii jabaatanii falmanii himatanii ijoollee isaanii yoo hin gargaarin eejensii Saawud Arabiyaa keessa jiru abadan nama gargaaruudhaaf ani sammuu akkamii akka isaan qaban gara jabummaa isaanis hin beeku dhugaa dubbachuudha. Guyyaa tokko garaa isaanii rifatee nama taasa'u argeen beeku. Ani gisi tokko isaanuma immoo isaanii mitiin jedhu dhugaa dubbachuuf bilbila namaan kaasanii yoo kaasan immoo uumaa tokko sin gargaaranii ani isaanii nama gargaaree galateeffamu argeen beeku. Isaanis akkuma keenya biyya ormaa keessa jiran dhugaa dubbachuudha. Wanti amma kana
akkanatti akka isaan gara jabeessa isaan godhe ayidoonuu hin beeku dhugaa. Maaltu akkanatti gara akka isaan jabaatu akka isaan garaa jabaatanii kan isaan taasise ani hin beeku. Kanaaf kabajamoo jaalatamuu obboloonni biyya ormaa dhufaa jirtan obboloonni biyyoota arabaa dhufaa jirtan bilis amma isinii danda'amin iddoo teessoo ejensii keessanii beeka ofii qofa otoo hin taane maatiin keessanaa beekan yeroo tokko maatumti keenya biyya kam akka deemne kan hin beekne jiru jechuudha kan hin beekne jiru. Nutis ejensii kamiin akka dhumu maqaan ejensii keenya lakkoofsi bilbila isaanii teessoo isaanii eenyu akka ta'e kan hin beekne hedduu keenyatu jira. Ijoolleen afaan hin beekne ijoollee haaraan kan rakkatan ijoolleen afaan beekanii kan rakkatan samoonni kana keessattuu yommuu ayidoon faashinii haa ta'u wal jalatti ilaalan haa ta'u beekuudha. Ijoollee yeroo gadi baafamaniitti cufamoo argaa jirra yeroo isaan mindaa isaanii dhoowwatamanii yeroo isaan balballitti cufamee giriirfamanii yeroo dhukkubsatanii yaala dhabanii waan hedduutu jira dhugaa. Biyyoota arabaa keessatti kun waanuma yeroo baay'ee nama mudatu garuu durata Saudi Arabia keessatti yeroo baay'ee kan inni ijoollee kaaman qabne maneedhaa keessatti kan gidirfaman ijoollee ala badanii hojjetan maneedhaa keessatti kan gidirfaman yeroo poolisiin isaan qabe malee maadaamuun akka cunqursuu isaanii darbeeti kan inni agabu. Torbee kana keessa garuu deddeebi'ee wanta kanaan malee nama mudachaa jira jechuudha. Anu dhugaa dubbachuudhaan wal gargaaruun irra Saudi Arabia keessatti baay'ee ulfaata. Iddoon teessuma ishee namatti hin tolu baay'ee walirraa fagoodha. Amma fakkeenyaaf Damaamii gara Riyaad deemuudha biyaansa sa'aatii 4 ol kan nama fudhatu. Riyaad gara Habaa gara Jiddaa bakka Riyaadii gara Damaam nan deemu jettee xiyyaara si barbaachisa. Habaa haadha gara Riyaad gara Damaamii gara Jiddaa nan deemutu jettee makiina sa'aatii baay'ee nama fudhata jechuudha. Amma fakkeenyaaf Damaamii iddoo Habaa jedhamu nan deemu ta'e xiyyaarri sa'aatii 2 walakkaa yookaan sa'aatii 2 sin deema sa'aatii 2 natti fakkaata sa'aatii 2 xiyyaarri kan inni deema makiinaan garuu halkan guutuu deeman bulee guyyaa keessa sa'aatii 7tti kan inni Habaa sana gahu jechuudha baay'ee walirraa fagaata. Kanaaf wal gargaaruun iyyuu biyya kanatti dhugaa baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Taaksii erganii wal fuudhu taaksii namaa erganii namni sun iddoo boqonnaa tokko akka argatu gochuun baay'ee ulfaataadha. Amma biyyi sirriitti banamee obboloonni dhufaa jiran biyya Saudi Arabiyaadha jechuudha. Amma isinii danda'ame ejensii dhaabataadhaan kootta amma isinii danda'ame dallaala ittiin dhuftan beeka amma isinii danda'ame maatiin keessan ejensii keessan iddoo teessoo ejensii keessanii dallaala isin ittiin dhuftan haa beekan rakkinni biyaan soo isin qonname akkamitti rakkinni keenya furachuu dandeenya kan jedhullee amma akkamitti isaanii akka dhiqan akkamitti uffata akka tokkosan akkamitti akka siree hafan namni siree akka mana isaatti hafata akka baratanii tokko hin taane akka mana isaatti barsiisuun gaariidha gaarii miti jechuu kiyyaa miti garuuyyuu caalmatti yoo rakkinni isaan mudate akkamitti falmachuu akka danda'an eenyutti falmachuu akka danda'an biyaan soo barsiisanii utuu hubachiisanii utuu karaa qabsiisanii maal ta'a. Akkamitti sireen akka hafamu bichaa akkamitti uffanni akka tokkofamu bichaa barsiisurra maal ta'a rakkinni gaafa isaanii mudate akkamitti akka isaan falmatan utuu isaan barsiisanii dallaalaan isaan ittiin dhufanis ejensiin isaan ittiin dhufanis informationii kana utuu nuu kenne nama alas gama kootiin namni informationii naa kennan jiru gisennu waaqayyo na gargaaree mana gaariitti na qabe iddoo gaariitti na qabe malee jechuudha. Kanaaf obboloonni amma dhufaa jirtanii bilis dhugaa dubbachuudhaaf calliftanii akka mana nama amma fakkeenyaaf koo Amboodha gara Wallaggaa deemuudhaaf koo hin sodaanna kophaa keenya biyyan beekna akkamittan kophaa deemaa jenna biyya ormaa immoo biyya ormaa jechuun amma makka caalma ulfaatu biyya afaan hin beekne biyya nama hin beekne bakka akkuma horii koo bakka yoo achiin kootu nu jedhan achi dhayinaa amma afaan barruutti keessatti xiqqoo amma tokko yoo afaan barre falmatannaa dubbatanna malee amma afaan barruutti bakka yoo warra waaqayyoon sodaatu ta'e malee falmachuu dubbachuu hin sodaanna wanti hundi nuuf haaraadha jechuudha. Kanaaf amma isinii danda'ame yaa obboloota koo yoo rakkinni isin qonname warra asitti himachuu dadhabdan biyya keessanitti himattu maatiin keenya immoo biyya keessa jiru waan ta'eef rakkina nu qonnamee fi finfinnee haa ta'u birrii irreetu dhabanii liqeeffatanii illee waan qabanillee gurguratanii lubbuu ijoollee isaanii oolfachuu danda'u lubbuu keessaan oolfachuu danda'u iyyachuu danda'u afaan beeku iddoo beeku karaa beeku nu garuu eenyu yoo iyyanne ejensiin nu naga'u biiroo deeman biiroo reebamanii kan isaan deebi'anii asii arabootatti dubbachuudha afaan isaanii beekanii baduudha karaan beekanii yoo badan sa'aatii tokko aduun biyya kana daqiiqaa 10 keessa dhaabachuu hin dandeessan ooyisaa jechuudha waan baay'eetu jira dhugaa dubbachuudhaa fi waaqayyo nu gargaaru ani ejensii Itoophiyaas geeru ani maalumatu garaa isaanii keessa sammuu isaanii keessa akka jiru hin beeku waaqayyo araara isaanii haa godhu obboloonni dhuftan bilis bakka kana fixadhaati koota waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama laayikii sheerii gochuu hin dagatina sabskiraayib gochuu hin dagatina kabajamaa eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha obboloota koo.